Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota fi jaallattoota hordoftoota gabayaa tuubii kun gabayaa tuubiidha. Egaa akkuma beekamu gabayaa tuubii meeshaalee Itoophiyaa keessatti argamanii iddootti argaman gatii isaa information isaa guutuu wajjin isin biraan kan gahaa ture jechaadha. Guyyaa har'aas akkuma kana dura baratame gaafii hedduu keessanii kan ta'e keessattuyyuu karaa keessaatiin lakkoofsa kennaatiin warroonni gaafii kana nu dhiyeessaa turtan deebii gaafii keessanii ni ta'a kan jennu. Meeshaa tokko qabadhee gara keessan dhufee jira jechaadha. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa kenna. Egaa hordoftoota keenya yeroo kana keessatti viidiyoodhaaf isin dhiyeessuuf haalli isaa hedduu mijaa'aa waan hin taaneef nuuf folchaa isiniin jira. Haalli gabaa biyya keenyaa yeroo kana keessatti baay'ee rakkisaadha jechaadha. Dhimma kooroonaa vaayirasii wal qabate namni kamiyyuu suuqii tokko yoo dhaqe seenuu hin danda'u, balbalarra dhaabbatee meeshaa kamuu bitachuu danda'a jechaadha. Informationa kana isin biraan gahuudhaaf miti. Meeshaa bitachuudhaafis haalli isaa hedduu tokko rakkisaadha jechaadha. Namni baay'inaan suuqii kamittuyyuu guutee waan argamuuf nama keessummeessuuf haalli isaa baay'ee tokko dhibaadha jechaadha. Kanaaf viidiyoodhaan akka kana dura meeshaalee tokko tokko isin dhiyeessaa turetti isin dhiyeessa jedhee yaadus milkaa'uu hin dandeenye. Kanaaf nuuf folchaa isiniin jedha. Guyyaa har'aa gaafii hedduu keessanii kan ta'ee fi anis meeshaan kun isin fayyada kan jedhe haala mijaa'aadhaan istoofii Itoophiyaa keessatti akkamitti argama, iddoo kamitti arganna, haala kamiin argachuu dandeenya, gatiin isaa hoo maal fakkaata kan jedhuu fi deebii isaa haala salphaadhaan guyyaa har'aa isin biraan ga'a jechaadha. Warroonni meeshaa kana bitachuu barbaadanii gatii isaa abbootuyyuu beekuun isin rakkise guyyaa har'aa gabayaa tuub keessatti haaluma salphaan deebii isaanii argattu. Koottaa irraa fayyadama. Warri yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii keenyaa dhuftan subscribe gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessanii qooduudhaaf share godha, like godhaatiin jajjabeessa. Kana boodaafis wajjin jirra. Meeshaalee kamuyyuu gaafachuu barbaadan, bitachuu barbaadan gara gabayaa tuub koottaati ajajadhaati. Gatii isaa beekaa, irraa fayyadama, ofiif bitadhaa, maatii keessaniifis bitaa. Kanaaf information isaa guutuu waliin ni argattu. Gara gabayaa tuub dhufnaani dadhabbii tokko malee ni barattu. Gaafii wanta gaafii isinitti kamuufuu deebii ni argattu. Kanaaf guyyaa har'aa istoofii haala salphaa ta'ee fi gatiin isaas giddu galeessa kan ta'e iddoo kamittuyyuu argachuu kan dandeessan. Innis ammoo oomisha biyyoota alaa kan ta'e qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechaadha. Namni kamiyyuu bitachuu kan dandeettan sadarkaa olaanaa fi gadaanaa kan qabu gatii isaa irratti hundaa'uudhaan qulqullina hedduu kan qabu qabadhee isinii dhufeera jechaadha. Kanaaf gara keenya koottaati viidiyoo kana daawwadhaa, irraa fayyadamaa, meeshaa kana bitadhaa. Gabayaa tuube immoo subscribe gochuudhaan nuuf guddisaa isiniin jedha. Akkuma fuula bilbilaa irratti argaa jirtan kun suuraa istoofiiti jechaadha. Meeshaa nyaata bilcheessuuf gargaaru istoofiin kuni. Kan amma argaa jirtan kun meeshaa baay'ee tokko bareeda oomisha biyya Jaarmaan kan ta'e jechaadha. Iddoo irratti nyaanni bilcheeffamu iddoo lama qaba. Lafarraa ol kaasuudhaafis iddoo qabata isaa kan addaa ta'e ofirraa qaba jechaadha. Isa tokkoffaa fi iddoo nyaanni itti bilcheeffamu isa tokkoffaa fi lammaffaafittis swiichiin isaa garagaraan jira. Banamuu fi dalagaa jiraachuu dhabuun isaa mallattoo ofirraa ni qaba jechaadha. Haalli isaa baay'ee tokko mijaa'aadha. Meeshaan kun bitachuu yoo barbaadan gatiin isaas hedduu tokko madaalawaadha jechaadha. Istoofiin argaa jirtan kun seentimeetira 15.5 dheerinni isaa jechaadha. Baay'ee tokko bal'aadha. Fakkeenyaaf distii gosa hedduutu jira. Distii kanneen irra kaa'uudhaaf guddaafis xiqqaafis haalli isaa hedduu tokko mijaa'aadha. Bal'ina qaba. Iddoon nyaanni irratti bilcheeffamu kuni. Haalli isaa xuraawaan irra isaatitti akka hin banne akka hin xuroofneefis haala mijaawaa qaba jechaadha. Ofii isaatii uf qulqulleessa isin rakkisu iddoo kamuu keettanii irratti dalaguu ni dandeessan jechaadha. Kanaaf meeshaa kana bitachuu yoo barbaadan qarshii 1,300 yoo qopheessitan haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu dandeettanii. Irri isaa kun ammoo faaraan kan dalagame jechaadha yookaan ammoo shakilaadhaan kan dalagame. Nyaata bilcheessuudhaafis humna maabiraatii guddaa kan hin gaafanne jechaadha. Al tokko yeroo hedduu nu tajaajiluu danda'a. Kanaaf meeshaa kana gatiin isaa kana fakkaataa qarshii 1,300 yoo qopheessitan haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu dandeessanii. Inni amma argaa jirtan kun ammoo gosa istoofii biraati. Meeshaa baay'ee tokko bareedaa jechaadha. DSP electric stove jedhama. Meeshaa kana bitachuu barbaadan iddoo kamittuu argachuu dandeessanii. Wanti isin beekuu qabdan istoofii kana dura isinitti mul'isee fi istoofii kanas lakkoofsa bilbila isaanii isinii kenna. Kun jala suuraatitti suuraa hunda irrattuyyuu isinii barreessee jira jechaadha. Yoo bilbiltan iddoo isin barbaadanitti isinii fiduu ni danda'ama. Dhattanii bitattanii fi iddoo isin jirtanitti yoo isinii fidan garaagarummaa qarshii 200 qofa qaba. Iddoo barbaadan teessanii yoo bilbiltan meeshaan kun isinii dhufuu danda'a jechaadha. Kunis akkuma argaa jirtan kana iddoo nyaanni itti bilcheeffamu lama ofirraa qaba. Lamaan isaaniiyyuu kophaa isaatti swiichii ni qaba. Dalagaa jiraachuu fi dalagaa dhiisuu isaas mallattoo diimaa kan mul'isu ofirraa ni qaba jechaadha. Haalli isaa hundiyyuu mijaawaa kan ta'e iddoo kamuu keettanii itti fayyadamuu kan dandeettan.
iddoodhaa gara iddoo geessuudhaafis hedduu kan isin hin rakkifne ulfaatina guddaa kan hin qabne qulqullina ammoo hedduu kan qabu oomisha biyya Jaarman kan ta'e jechaadha. Xuraawaan irra isaatti akka hin banne ofii isaatiif qulqulleessuu dandeettii ofii isaatiif qulqulleessuu ni qaba. Isa kana bitachuu yoo barbaadan birrii 1400 yoo qopheessitan haaluma salphaan bitachuu dandeessan jechaadha. Meeshaa baay'ee tokko bareeda itti fayyadamuudhaaf haalli isaa hedduu mijaawaa kan ta'e jechaadha. Dabalataanis kunoo kana fakkaata haalli isaa baay'ee tokko mijaawaadha. Xuraawaa gubbaa isaatti akka hin banne ofii isaatiif qulqulleessa. Iswiichiin isaas hedduu cimina kan qabdu jechaadha. Cabuu hin dandeettu. Istoofii tokko tokko irratti iswiichiin kun sadarkaa isaatii ol yoo itti fayyadaman miidhamuu ni danda'a jechaadha. Meeshaan kun maabiraatiin humna isaatii ol yoo ta'es iddoo itti mul'isu qaba. Iddoo diimaa amma ifaa jiru kanarratti yoo humni maabiraatii dadhabaa ta'es ni mul'isa jechaadha. Ni ajaja inni nu isin ajaje itti fayyadama isaa akkaataa itti fayyadamtan isinitti mul'isa. Kanaaf meeshaa kana gatiin isaas qarshii 1400 birrii kanaan iddoo barbaadan teessanii yoo bilbiltan lakkoofsa isa kanarrattis jala isaa irratti isinii barreesseera. Lakkoofsa margaa jettan kana jechaadha. Duwwaa 912 46 duwwaa 339 kanaan yoo bilbiltan iddoo isin jirtan kamittuyyuu isinii fiduu danda'a. Iddoo inni jiruttis dhaxxanii bitachuu ni dandeettanii magaalaa Finfinnee fi magaalaa Adaamaa irratti dhaxxanii yoo bitattan argachuu ni dandeettanii. Kanas hin ta'u yoo jettan iddoo isin jirtan kamittuyyuu yoo bilbiltan isinii dhufuu ni danda'a. Garaagarummaa qarshii 200 qofaan jechaadha. Kanaaf meeshaa hedduu yoo bittan isiniifis gatii isaa isinii qannasuu danda'anii kafaltii tokko malee illee isinii geessuu ni danda'an jechaadha. Kunis meeshaa ajaa'ibaati. Meeshaa baay'ee tokko bareeda. Akkuma argaa jirtan kanas istoofii kaawwaniin adda jechaadha. Touch screen dalagaa. Switchii ofii isaa irrattis ni qaba. Touch screen isaa illee yoo tuttan dalaguu danda'a jechaadha. Gubbaa isaa irratti fuulli isaa ismuuzii wal qixxaadha jechaadha. Elektirikaala waan ta'eef faaras ofirraa hin qabu. Elektirikiidhaan ni dalaga. Meeshaa baay'ee tokko bareedaadha. Silver Crest jedhama. Maqaa isaa warri bitachuu barbaadan qulqullina olaanaa kan qabuu fi biyya Jaarmaanitti kan dalagame itti fayyadamuudhaaf haalli isaa mijaawaa fi saffisa kan qabu jechaadha. Xuraawaan irra isaa akka hin teenne haala mijaawaadhaan kan dalagame ofii isaatii uf qulqulleessuu danda'a. Iddoo kamuu keettanii itti fayyadamuu kan dandeettan jechaadha. Iddoo isaan filatu jala isaa irratti sammootu miila ni qaba. Miila gaggabaabaa qaba. Meeshaa kana bitachuu barbaadan qarshii 3,800 yoo qopheessitan meeshaa kana haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu dandeessanii. Innis iddoo isin barbaadan kamittuyyuu isinii dhufuu danda'a. Lakkoofsa bilbilaa dura isinii kenneen bilbiltanii yoo jettan iddoo isin barbaadanittis isinii fiduu ni danda'ama. Yoo barbaadan ammoo iddoo inni jiru dhaxxanii bitachuu dandeessanii. Magaalaa Finfinneetii fi magaalaa Adaamaatittis haaluma salphaan argachuu dandeettanii. Kana malees yeroo ammaa kana magaalaawwan Oromiyaa hedduu keessatti magaalaa sadarkaa guddinarra jiran fakkeenyaaf magaalota godina kan ta'an keessatti bitattanii itti fayyadamuu dandeessan jechaadha. Iddoo kamittuu argachuu dandeettanii. Kanas hin ta'amu yoo jettan lakkoofsa isaaniitiin bilbiltanii yoo jettan isinii fiduu danda'an jechaadha. Dabalataan meeshaan kun akka argaa jirtan kana iddoo qabata isaa ni qabaa jechaadha. Ol fuudhuudhaafis gara lamaan qabata waan qabuuf haalli isaa iddoo tokko mijaawaadha. Touch screen isaattis hin fayyadamnu yoo jettan switchii ofirraa qaba. Isas hin fayyadamnu yoo jettan screen isaa tuqaatiidhaan itti fayyadamuu dandeessan jechaadha. Meeshaa baay'ee tokko bareeda. Biraandii haarawaa cimina olaanaas qaba. Oomisha biyya Jaarmaaniiti. Kanaaf meeshaa kana information isaa gatiin isaa iddoon inni itti argamu qulqullinni isaa kana fakkaataa bitattanii itti fayyadamuu dandeettanii qabeenya keessan godhachuu dandeettanii meeshaalee keessan itti mattanii jireenya keessan guyyaa guyyaatti geggeessuu ni dandeessanii. Dabalataan gosa istoofii biraa iddoo kamittuyyuu argachuu kan dandeettan namni kamiyyuu bitachuudhaaf humni isaa kan dandeessisu jechaadha. Nama kamiyyuu bitachuudhaaf kan hin ulfaanne gatiin isaas kan olaanaa hin taane giddu galeessa kan ta'e istoofii amma argaa jirtan kana meeshaa baay'ee tokko bareedaadha jechaadha. Yoo barbaadan fakkeenyaaf istoofiiwwan kuuwwan kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture iddoo lama qaba jechaadha. Iddoo nyaanni itti bilcheeffamu iddoo lama qaba. Kophaa kophaa isaattis ba'uun ammoo tuyyuu hin danda'amu. Kophaa kan jiru illee hin argamu. Kan lama ofirraa qabu qofa jechaadha. Inni kun ammoo tuyyuu madaalawaa namni kamuu bitachuu kan danda'u. Humna maabiraatii olaanaa kan hin gaafanne meeshaa baay'ee tokko filatamaa ta'e iddoo kamittuyyuu yoo bitachuu barbaadan argachuu kan dandeettan oomisha biyya Jaarman kan ta'e jechaadha. Istoofii amma fuula footoo irratti argaa jirtan kuni bifa kanaan lama ofirraa qaba. Iddoo nyaanni itti bilcheeffamu lama ofirraa qaba. Shiboodhaan kan marfame cimina olaanaas kan qabu jechaadha. Tokkos yoo barbaadan iddoo tokko kan qabu jira. Inni kun ammoo sadarkaa lamaan jira jechaadha. Isa kana ta'eetiin kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jedhamee akkasitti gurgurama. Mee jalqaba irratti abbaa lamaa kana yoo laalle abbaa lamaa kan qabu isa kana jechaadha. Kan biyya keessaa qarshii 5,500 bitachuu dandeettan dhiifama. Kan biyya alaa
qarshii 5,500 bitachuu dandeessan jechaadha kan biyya keessaa yoo ta'e qarshii 4,500 bitachuu dandeessanii garaagarummaa qarshii 100 qaba meeshaa baay'ee tokko filatamaadha iddoo kamittuyyuu itti fayyadamuu kan dandeettan jechaadha irrisaas wal qixxaawaa kan ta'e humna maabraatii olaanaas kan hin gaafanne jechaadha maabraatii kamittuyyuu gosa sookeettii kamittuyyuu itti fayyadamuu kan danda'amu humna maabraatii olaanaa kan hin gaafanne maabraatichis humna isaa kaasuu yoo danda'e mallattoo isin mul'isu kan qabuu fi maabraatiin humna isaa kaasuu yoo hin dandeenye ta'e maabraatiillee osoo hin miidhin ofii isaatis otoo hin miidhamin mallattoo isinitti mul'isu ofirraa ni qaba jechaadha inni kun abbaan lama qarshii 5,500 kan biyya alaa yoo ta'e jechaadha kan biyya keessaa yoo ta'e qarshii 4,500 bitachuu dandeettani abbaan tokko ammoo kana fakkaata abbaan tokko kun kan biyya alaa yoo ta'e qarshii 350 kan biyya alaa yoo kan biyya keessaa yoo ta'e ammoo qarshii 250 jechaadha haala kanaan bitattanii itti fayyadamuu dandeettani dhiifama kana qarshii 5,000 yoo isiniin jedhee jiraadhe qarshii 550 bitachuu yoo barbaadan abbaan lamaa kun kan biyya alaa kan biyya keessaa yoo ta'e abbaan lamaa kana ta'e qarshii 450 bitattanii itti fayyadamuu dandeettani kana yoo isinii haa dhufuus barbaadanii lakkoofsa dura isinii kenneen bilbiltanii isinii dhufuu ni danda'a irra caalatti ammoo tuyyuu wanti isin rakkises hin jiru qarshii kanaan magaalaa kamuu irratti argachuu ni dandeettan jechaadha yeroo baay'ee meeshaalee isinii dhiyeessuu irratti iddoo kamii jettanii gaafii hedduu keessanii kaasaa kan turtan jechaadha meeshaalee iddoo isaan isinii dhiyeessine fakkeenya meeshaalee elektirikaalaa kanniini magaalaa kamuu irratti tuyyuu argachuu dandeettan jechaadha magaalaa tokko lama irraa isinii dhiyeessa waan ta'eef isin ammoo magaalaa kamittuyyuu gatiin isaa meeshaalee elektirikaalaa kana wal fakkaataadha waan ta'eef magaalaa kamittuyyuu ni argattanii yoo bilbiltanis isinii dhufuu ni danda'ama irra caalatti ammoo iddoo barbaadan kamittuyyuu magaalaa kamuu irrattuyyuu argachuu ni dandeessan haalli isin rakkisu tokko illee hin jiru qarshiidhuma qopheessuudha kanaaf meeshaan kun kana fakkaataa iddoo kamittuyyuu argachuu dandeettanii itti fayyadamuu dandeettanii bitachuu dandeettanii isin gara gabayaa tuubkoottaati odeeffannoo jiru hunda asii fudhadhaati suuraan isaas kana fakkaata gatiin isaas kana fakkaata iddoon itti argamus kana fakkaata haala kanaan isin keessummeessuu danda'an jechaadha kanaaf hordoftoota keenya YouTube keenya subscribe gochuudhaan wantoota sirra argattan hiriyoota keessaniif share gochuudhaan ofiisis wal fayyada YouTube channel keenyas nuuf guddisa wanta gaafii isinitti ta'e kamuyyuu gara koomentiitiin nu barreessaa kanas yoo hin taane meeshaa bitachuu barbaadda yoo jiraate gara lakkoofsa keenyaa gara email fi WhatsApp yoo nu dubbiftan information isaa isinii kennuu dandeenya isiniifis dhiyeessuu dandeenya kanaaf odeeffannoon guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe kanuma hanga ammaa hordofaa turtanii viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura